أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليان كي قالي جالتمو وكجرتن ندت رحمتا في نجين ربي سنوجنا جراتو الريادة تشيسا أجائبا تكيس متدري نمنه هندنو اتهاجم نمدو كل الراندروم نجولا mata duree sanan qabadhee dhufee mata dureen sunis faayidaa zikrii rabbii qabu, rabbi zakkaruun, rabbi yaadachuun, rabbii si uume kana mi'atummaanuu ilaali. Sa'aatii 24 ni'maan rabbii kun si dhangala'aa jira. Halkanii guyyaa siira fulleen imaan rabbi sirraan dhaabbatu. Atiin kun onneen kee kun dhaahachuun every minute daqiiqaa hunda keessatti sekoondii hunda keessatti rahmata rabbii irraati. Afuura kana fudhattee ol deebiftee gad deebisuun kun rahmata rabbii irraati. Aafiyaa rabbiin sii kenne rahmata rabbii irraati. Ni'maan sitti oole rahmata rabbii irraati. Rabbiin waa meeqaan si badhaasa jechuudha. Kanaaf rabbii akkas namaa godhe kana sa'aatii 24 ni'maan isaa namatti yaa'u kana sa'aatii 24 kayyoo tokkollee sirraan dhaabbanne ni'maan sii kenne rabbi akkasii kana yaadachuu dhabuun haqaa. Amma namni tokko yoo ganamu birrii 10 sii kenne shaayii kubbaa tokko sii bita takkii waan tokko sii bita akkamitti akka namni sun nama sanamee akkam gochuuf yaadda jechuudha. Waan tokko gochuuf yaadda bara akka waan guddaa si biraa qaba harka si biraa qaba. Rabbiin jireenyummaan kee kunuu isa si uumee si jiraachise waan itti jiraatu isa siif kenne. So rabbii kana irraanfachuun qalbii irraa yaadachuu dhabuun haqa miti jechuudha. Rabbii yaadachuun rabbi zakkaruun bu'aa akkamii qaba sana immoo wanni irraa dubbachuuf deemu. Viidiyoolee hedduu dheeraa ta'uuf ta'a jechuudha viidiyoon kun toopikii kun. Gabaabsee faayidaa zikriin qabu irraa dubbadhaa jechuudha. Innal qalba yasda'u kamaa yasda'u al-hadiid wan-nuhaas. Qalbiin ilma namaa kun ni daanda'a akkuma sibiilli daanda'u. Sibiilli bara gulafa ture ni daanda'a miti wayiturra bu'aa bara. Qalbiin namaas akkasumatti daanda'a. Wajalaa'uhu bizikr. Wanni qalbii namaa kana ibsee qulqulleessee daandii kanarraa oofu immoo maali? Rabbi zakkaruu. Rabbi yaadachuu. Rabbii isee uume kana yaadachuu. Sanatu qalbii kanarraa daandii kanaa fi agoogii kana xurii kanarraa haqachuudha. فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاء. ذكرين كن قلبي كان دقي قل ليسي akka daawwitii adiitti deebisa jechuudha zikri rabbii kun. Zikri rabbii dhabatu qalbii namaa kana xureessa jechuudha. Faayidaa turika sudi'a. Yeroo zikri rabbii dhiifamu, yeroo rabbii yaadachuun arraba ofiitiin, qalbii ofiitiin, teessuma ofiitiin rabbii yaadachuun hafu qalbiin maal ta'a? Ni xura jechuudha. Ni daanda'a jechuudha. Daandii akka hadiidaa sana. Hadiidii bara ogguu lafa ture, sibiila ogguu lafa ture akkam ta'a? وصدوا القلب بأمرين. قلبين كن مالين طرا مالين أكا حديدا سنة داندي قرأت جنان والمان بالغفلة كدرا غفلة رب الرام فتشو يروهن دوامة أباتي في كفلاتي في بكما بشنناتي في وان ودنيا قفا في وان آخران رام فتي رب الرام فتشو غفلات أنا كستاجو والذنب كلام مفا دليدان dilii dalagu waan hunda waroo hunda waan amantaan qofa laalu ijaan bakka biyya kee kan haraam irraa gadi hin qabattu qalbii arrabii kee yeroo tokko nama hame irraa gadi hin taa'u wanni kun hundinuu qalbii xureessa jechuudha. Wajalaa'uhu bishay'een waa lamatu xureessaa jenna. Wanni qalbii kana deebee qulqulleessu ibsu tolchu immoo maali? Waa lamaanii bilyaqza wazikr dammaquu ribaa ka'u maaliif namni bara ribaa kee of arguu qabu bara aniin kun maali? Eessarraan dhufee? Eenyuun na uume? Eessattan deemaa jira? Jireenyi keenya kun bara akkasumatti kaanee rabnee kaanee dhunnee kaanee deemnee xabannee kofallee bakka namaa jinte sana qofaa miti deemaa jirta. Eessattan deemaa jira of gaafachuu qabaachuu namni ribaa ka'uu qaba. Ribaa kaatee of gaafattee rabbi zakkaruu rabbii kee yaadachuu. والاستغفار والتوبة كلمتا ربي ديفما غافتشو غير ربي تديبو كان لمنين قلبي طراوفتي
karaarraa badde gurraachofte qulqulleessan jechuudha. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته نمني غفلان يروه الرقديس يرو ساتيته كان الصدأ متراكما على قلبه وقص داندين كن ونسبي لر تاوسن ونكسبي لر تاوسن قلبي ساكن رت داندين كن طرين كن أكيد لر دماتها قلبي سارت وصدوا بحسب غفلتي وقص طرين قلبي رفكم مالي قياسما تكيس صدركا هانغا قدنا هانغا نمني غفلان دين ربي رفقاتشون ربي ذكر رفقاتشون قونيتشون وإذا صدى القلب لن تنطبع فيه صور معلومات على ما هي عليه يرو قلبي كنا كسد قرات شفته والناس لا توابيكا والنمس لا ربين أومي والني قاري ربين أومي wanni haqa rabbiin uume akkas tan arguu hin dandeessu jechuudha. Maaliif xuraa'ee wanni islaama yeroo gilaasii gilaasii xurii hojjatti kaatte akkamitti arga? Hin agartuu bara takkis gilaasii kalara biraa agarsiisuun kalara biraa isaa agarsiisa. Akkas ta'a jechuudha qalbiin ilma namaa kun. فيرى الباطل في صورة الحق. وقص ما لرجع باطلة وان باطلة وان بدا وان غاري قولي أرجع جولا. Ati tola kan maaliif waan kana dhiisan jettee ajaa'ibda jechuudha. Maaliif waan kana dura dhaabbatan jedhee ajaa'iba jechuudha. Maaliif qalbii xuraa'ee jira. Takkiis gilaasii daawwitiin ittiin ilaalaa jirutu kalara biraati jechuudha. Kalara xurii taateen ilaalaa jira jechuudha. Waan biraa agarsiisa. Walhaqa fi suurati baaxili. Haqa ammoo waan silaa haqa, waan silaa gaarii, waan silaa karaa rabbii ta'e kan ammoo akka baaxilaa ta'e argaa jechuudha. Li'annahu lammaa taraakama alayhi sadaw adlama. maaliif jennaan yeroo xuriin kun irratti wal heddummaatu ni gurraachofti qalbiin. فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. kanaaf wanni dhugaa wanni akkas la akkaataa rabbiin itti uumetti arguu hin danda'u jechuudha. Dukkanaa egaa dukkana keessa jira namni kun. Warra dukkana keessa taa'u rabbiin hin godhin. Warra rabbii isaa irraanfatu rabbiin hin godhin. فإذا تراكم عليه الصدو واسود وقو كستي طرين الرتي ولدماتي ذكري ربي أبوران ذكري ربي أبوران ذكري ربي أبوران يرون دكم فلوت أبتشو هاساي دميسو ذكري ربي رفقات شوران يرو طرين كستي ولرتي الدماتي واسود قراتشي وركبه الراني درت والباتشو قلبي كانت أقوقي راني كربين جيسان قرآن كيستي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مال جانسان قرآن نكون ورا كافرات ور قرآن نكون جان دبي ورا دريتي جان هاسا ورا دري وان بكن قبل جنا ربي مال جلك يا كاسين قرآن حق ربي الرادو في وني كنسان جتشيز مالي qalbii isaanii aguugi waan isaan dalagantu jedhamtu isaan dalagantu. Fasada waggoo akkasitti qalbiin aguugamte maal ta'a? فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا وهذا أعظم عقوبات القلب. يرو akkasitti qalbiin aguugamte cufante maal ta'a? Namni sun san booda haqa fudhachuu hin danda'u. حق ترجون دندو باطلة سلا باطلة جري وفرها فجيسون دندو ينرجون دندو وشولا كوني مو كتاعت ربين قلبنا ما رتبوه سجوا سببنا مني ذكري رب الرفقات شودي وأصل ذلك من الغفلة وندي لك أنا في مالي غفلة رب الرفقات شوفي واتباع الهوى في لبو في جلديم لبو في كبر الدبو lubbuu ofii qabuudha dhabu waan iseen feeturra waan iseen daawwadhutti inuma daawwatu bakka iseen deemu jette deemu waan iseen nyaadhu jette nyaachuu kanatu kana fida فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره جري كل من قلبي كيس نور جرو حواجل ديمو في غفلان كن نور سلا ربين قلبي لمن ما كان كيس جرو سلا سيكائي أبم سيسن جيشوني دامسن جيشون dhaamsanii ijallee akkaan ijaanillee nagarra godhan ija zaahiraa kanaa miti bar ija waa argu ija kanaa miti bar ija kanaa inuma arganii ولكن تعمل القلوب التي في الصدور جي ربين قلبي كقلبي كيس جرتو إجا قلبي كيس جرتو سلاكا فقوت وأقرت سنة جامعي سنتو بقى جي ربين سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فرطا ربي مال جري هنيمين تولن جرين نما قلبي انسا شوفامي نما قلبي سا نجي ربي سبحانه وتعالى ذكري كينيرا واتبع هواه كلبو ساجل ديم فدي لبو ساجل ديم وكان أمره فرطا أمرين سا فروطي كان تيجي ومعنى الفروط قد فسر بالتضييع أمرين سا والنساء عندنا فروطا كان تيجي مالي كان هادي يوم سجول بك وان سلا إسا فيدو تكير قولي تكي تجاجلي إسا فيدو إيسي بل إسجول أكاية مالي وان سلا ربين إسا أجيجي وان إسا أفغاريتي وان كان إيسي نقرأ برار رب جول أكو نما أوريسا سلا بار أوريكي كان ببافتي قلشيتي أكاية أوريكي كنون ستامتي يروم أوريكي كان إفتي ala bulee bineensi nyaatee kan maal godhaartati waan silaasiif faayidaa qabu hadiyoomsite jechuudha. Akkas jechuun namni zikrii rabbi irraa fagaate hawwa fedhii lubbuusaa jala deeme waan silaa isaaf gaarii waan inni silaa itti haajoomu hadiyoomse jechuudha. Wakaan amruu furuxa. وفسر أما اللي فروطين كم مالي جنة وفسر بالإسراف إسرافا اللي فسر حمرين سا كان بكت الأبدون قمني نما أمرين سا وإمين سا بكت الأبدون قمني شو دانغان قبو wanni nyaatu haraami falaalin qabu waan arge nyaachuu bakkinni deemuu fi bakkinni deemu hundinuu daangaan qabu akkuma arge deema wanni inni haasaa hundinuu daangaan qabu numa haasaa jecha isaa keessa daangaan hin jiru tokko daangaan qabu jechuudha israafa jechuudha amriin isaa hundinuu qiyaasaa kan ba'e jechuudha nama akkasii sana hayi tola hin jedhin jala hin deemin nun jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala wafussira bil ihlaaki also ammallee wantiidhaan illee fassarame jechuudha halaakaan amriin isaa hundinuu waanuma badii hamtuu qofa kan ta'e nama akkasii sana jala hin deemin nun jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. So irraafasuma irratti dhaabna warra dhikrii rabbii irraa ghaflee dhikrii rabbii irraanfatee fedhii lubbuu ofii jala deemee lubbuun isaanii xurooftu rabbi nun godhin rabbi qalbii keenya kana rabbi nuuf haa ibsu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.